jalqabarraa kaasee bu'uura jabaarratti yommuu ijaaramu mul'ata guddaa hidhannee daandii yeroo jalqabnu abjuun namoota baay'ee yeroo qajeelu nuyi isin waliin turre har'as masaraa guddinaa irratti ol kaafamnee saffisaa fi ga'umsa olaanaan isin tajaajilaa milkaa'ina karoora keessaniif abdii fi jabina isin hidhachiisaa galma kaayyoo fi milkoomina keessanii bira yeroon isin gahuuf teknoolojii baankii jaarraan nu badhaase qabannee cina keessanitti argamneerra yeroo oomishtan yeroo daldaltan yeroo ijaartan yeroo imaltan yeroo bittanii fi qusattan nuti yeroo hunda isin waliin jirra baankii siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti. Oduu bal'inaan qaban kan jalqabaatini guyyaan kabaja ayyaana saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 19 mata duree waliigalteen biyyaalessaa tokkummaa sabdaneessummaaf jedhuuni sadarkaa biyyaalessaatti magaalaa Arbaa Minciitti kan kabajam ta'uun ibsamee jira. Mana marii federeeshiniitti koreen olaanaan kabajaa guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa wixinee karoora kabajaa guyyaa sabootaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 19 bara 2017 kabajamu irratti mari'atee jira. Girmaa Hundee. Guyyaan heerri mootummaa biyyattiitti mirkanaa'e sadaasni 29 bara baraan guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa ta'uun kabajamaa jira. Guyyaan kun bara kanas qindeessummaa mana marii federeeshiniitiin yeroo 19ffaaf qopheessummaa naannoo kibba Itoophiyaatiin magaalaa Arbaa Mincitti kabajama. Kabaja guyyichaa laalchisees koreen olaanaa kabaja guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa mari'ateera. Guyyichi kabajamuun isaa tokkummaa sabdaneessummaa eeguun badhaadhina biyyaa mirkaneessuuf murteessaa ta'uu afyaa'in mana marii federeeshinii obbo Aganyoo Tashaagar dubbataniiru. የሀገራችን የበርካታ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች አገር ናት። biyyi keenya biyya saboota sablammootaaf uummattoota hedduuti. Kanaafuu tokkummaa sabdaneessummaa cimsuun imala badhaadhinaa biyya keenyaa mirkaneessuuf tokkummaa fi obbolummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa cimsaa deemuun murteessaadha. Sadaasa 29 1987 guyyaa heerri mootummaa itti mirkanaa'e sababeeffachuun guyyaan sabaaf sablammootaaf uummattootaa kabajamuun adeemsa sabaaf sablammoota sirna federaalaa ittiin cimsatan keessaa isa tokkodha. Kabajni guyyaa ayyaana saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 19ffaan mata duree waliigalteen biyyaalessaa tokkummaa sabdaneessummaaf jedhuun naannoo hunda keessatti kan kabajamu akka ta'ee fi cufinsi sagantichaa naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Arbaa Mincitti kan gaggeeffamu ta'uun obbo Aganyoo ibsaniiru. የመዝጊያ በዓሉ የሚከናወነው ህዳር መጨረሻ ለሚከበረው ደቡብ ክልል አርባ ምንጭ ከተማ sagantaan cufiinsa kabaja ayyaana sabaaf sablammoota Itoophiyaa naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Arbaa Mincitti ta'a. Naannoon kibba Itoophiyaa immoo naannoo sabaaf sablammoota akka biyyatti jiran 76 keessaa sabaaf sablammoonni 32 keessatti argamanidha. Kana malees naannichi naannoo haaraa bu'aa jijjiiramaa kan ta'e gaaffii ofiin of bulchuu deebii itti argate akka fakkeenyaatti eeramu ta'uu isaatiin ayyaanichi akka achitti kabajamu murtaa'e. Ayyaanni naannoo kibba Itoophiyaatti kabajamu kun guyyaan isaa maqaa adda addaatiin moggaafamuun taatee garaagaraatiin kan kabajamu ta'uu eerameera. Haaluma kanaan sadaasni 25 guyyaa obbolummaa, sadaasa 26 hanga 28 kan jiru ammoo guyyaa waliinii, sadaasni 27 guyyaa kibba Itoophiyaa jedhamuun taateewwan garaagaraatiin kan kabajamu ta'ee sadaasni 28 fi 29 duraa duubaan guyyaa marii fi guyyaa Itoophiyaa jedhamuun bifa ho'aa ta'een kan kabajamu ta'uu ibsameera. Afyaa'onni naannolee fi bakka bu'oonni manneen hojii ministeerotaa saganticha irratti hirmaatanis sadarkaa naannootti ta'ee sadarkaa biyyaalessaatti ayyaana kabajamu milkeessuuf ga'ee irraa eegamu kan ba'an ta'uu dubbataniiru. ህዝባችን ባህሉን እሴቱን ወጥቶ ወጉን ወጥቶ ያሳያል። uummanni keenya ayyaanicha karaa aadaa duudhaa isaa eeggateen bahee ni kabaja. Irra caalaa duudhaaleen heera mootummaa cimsuuf gargaaran irratti xiyyeeffachuun haala qabatamaa naannoo keenyaatti hundaa'uun karoora qabame milkeessuuf kan hojjennu ta'a. ሀገራዊ አንድነትን ለመገንባት የህዝብን ትስስርና ወንድማማችነትን አብሮነትን tokkummaan biyya ijaaruu fi hariiroo hawaasaa cimsuuf taateen kun murteessaadha. Ayyaana guyyaa tokko qofaa ta'ee darbu osoo hin taane tokkummaa uummataa cimsu ta'ee akka itti fufuuf hojjechuun barbaachisaadha. Nutis akka keenyatti milkaa'ina sagantichaatiif gahee nurraa eegamu kan baanu ta'a. አተኩረን እኛ እንሰራበታለን ብለን የምናስበው ከአጎራባች ክልሎች ጋር የህዝብ ለህዝብ ትስስር Akka naannootti karoora sadarkaa biyyoolessaatti jiru dabalatee xiyyeeffannaa addaatti kennuun kan hojjennu keessaa tokko naannolee ollaa wajjin qindoomina jiru cimsuu, walitti dhufeenya hawaasaa uumuudha.
Gaafii misooma fi rakkoo bulchiinsa gaarii baroota fi uummanni gaafatu deebisuu fi gurmaa'insi gandoota amma kuni ni tumsaa jiran Yuunivarsiitii Siivil Sarviisii Itoophiyaatti barsiisaa fi qorataa kan ta'anii Dr. Kabbadaa Gannati qoomii woobeen waliin qoodatanii hojii sirna caasaa gabaabsee uummatatti dhiyaatullee dhimmicha akeekanii jiru yaadni isaanii akkanatti dhiyaata. Sirni gaggeessaa jiru sirna federaalizimiiti. Sirni federaalizimii immoo mootummaan akka inni uummatatti dhiyaatu kan eeyyaju jechuudha. Gama kan biraatiin immoo mootummaan kun mootummaa jijjiiramaati. Gaafuma carraa gaggeessummaa argatu wanti inni qabatee ka'e tokko rifoormii bulchiisaan gaggeessaa, rifoormii dinagdeen gaggeessaa, rifoormii siyaasaan gaggeessaa, rifoormii haqaan gaggeessaa jedheeti jira. Kanaaf har'a kan jalqabe osoo hin taane kaleessuma rifoormiin kun biyya kanaaf hin barbaachisaa kan jedhu mootummaan qabatee ka'ee jira jechuudha. Gama kan biraatiin maddi isaa immoo qorannoof qo'annoodha. Qorannoo akka naannoo keenyaatti State Yuunivarsiitiidhaan gaggeeffamaa ture, biiroo paabliik sarviisii qabeenya uummata namaatiin gaggeeffamaa tures, yuunivarsiitiiwwan garaa garaatti wanti inni gaggeeffamaa ture, wanti inni heeru tajaajilli mootummaa uummatatti dhiyaachuu qaba kan jedhudha. Muuxannoo addunyaarraas immoo kan agarru biyyoota dimokiraasiin gabbate keessatti sektoroonni uummatatti dhiyaatanii tajaajila kennu. Kanaaf bu'uura heera mootummaatiinis yoo fudhannee ilaalle keeta 12 ilaallu, keeta 89 ilaallu, 88, 89, 90, 91, 92 fudhannee yommuu ilaallu uummataaf misoomatu mala jedha. Haala mijataa keessa jiraachuu mala, mootummaa dhiyootti argachuu qaba. Achi keessatti immoo hirmaannaan isaa immoo dabaluu qaba jedha. Kanaaf bu'uura heeraas qaba, bu'uura seeraas qaba. Fedhii uummataatis immoo kanaan dura uummatni deddeebi'ee wanti inni dhiyeessaa ture tokko tajaajilli mootummaa haa qaqqabu. Gaaffiin koo deebii naaf argatu jedha. Saayinsii ammayyaatiinis immoo uummati gaggeessaa isaatti dhiyaatee dhimma isaatti matee rakkoo isaa immoo mootummaa wajjiniin gaggeessaa sana wajjiniin akka inni hiikkatu gochuu barbaada. Kanaaf bu'uurri isaa baay'eedha. Kana giddu galeessa godhannee yommuu rifoormiin kun hojiirra oolu bu'aan irraa eegamu maal kan jedhu fudhannee ilaalle gama tokkoon uummati waan hirmaatuuf uummati caalmaatti dimokiraasii akka inni dhandhamu godha. Karoora keessatti ni hirmaata, raawwii keessatti ni hirmaata, gabaggama keessatti ni hirmaata. Gabaasa isaa dhaggeeffachuu keessatti ni hirmaata. Kanaaf hirmaannaan uummataa hin dabale jechuun dimokiraasiin dabalaa deemaa jechuudha. Gama kan biraatiin immoo gaaffiin karoorri haala qabatamaa gandaa, haala qabatamaa uummataa giddu galeessa godhatee karoorri waan qophaa'uuf leecalloon bakka sana jiru rakkoo bakka sana jiru hiikuudhaaf gargaara jechuudha. Kanaaf gaaffiin uummataa deebii argata. Gama kan biraatiin immoo komeen kanaan dura jiran xiqqaachaa deema. Gama kan biraatiin akkas mootummaadhaaf uummati walitti dhiyaanyaan gaafa hojjetu sirna cimaatti ijaaramaa deema. Mootummaa cimaatti sirna mootummaa cimaatti ijaaramaa deema. Mootummaan cimaan ijaaramuun immoo biyya cimtuu ijaaruuf murteessaadha. Biyya cimaa ijaaruuf mootummaa cimaa ijaaruuf immoo kan jalqabu mataarraa utuu hin taane caalmaatti gajjallaadha jalqaba. Uummati keenya gajjallaa jira. Isa cimsaa gaafa deemnu ofiin of bulchuun isaa cimaa deema. Gurmaa'insi isaa cimaa deema. Ofii isaatiin rakkoo isaa hiikkachaa deema. Sirna jiru ofii isaatii dimokiraasummaa isaa eegee ofii qoratee ofii sirreessaa deema. Uummati sirnichatti abbaa ta'a. Kanaaf yoo akkas ta'u mootummaan cimaan ijaaramuun immoo biyya cimaa ijaaruudhaaf biyya addunyaa irratti dhiibbaa uumuu dandeessu ijaaruun kan danda'amu gajjallaarraa jalqabnee ijaaraa yoo dhufneedha waan ta'eef fedhiin gararraa jiruuf fedhiin gajjallaa jiru kun yommuu inni wal simaa deemu immoo biyya keenya caalmaatti ceesisuudhaaf ariitii ittiin uummati hiyyummaa keessaa bahuu qabu dabaluudhaaf waan gargaaruufi gama kanaanis hiikoon isaa guddaadha. Obin FM Finfinnee 92.3 irraa qophii waamara keelloo hoyaa jira waan waliin jirtanii fi galata guddaa qabdan jenna. Bara ammayyaa yookiin globalizationii kana keessatti dhiibbaa aadaa fi duudhaa hawaasa irraa akka hin geenye dhimmi guddina aadaa qorannoon deeggaruun hojjetamaa akka jiru biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa beeksise. Dhimmi guddina aadaa fi duudhaa sabichaa sektara murtaa'ee fi kan kennamu adoo hin ta'in hawaasti sadarkaan jiru gahee isaa baachuu akka irra jiraatu kan dhaamanii biirichatti daayireektara misooma sona aadaa afaanii fi hambaa Aabbi Takluu Buusaati. Ergita Gonfaa waan kan irra waan qindeesse qaba. Aadaa fi duudhaan saba tokko calaqqee yookaan ibsituu hawaasichaa yoo ta'u inni kun immoo saba tokko keessaa madduun kan dhalootarraa dhalootatti kallattii adda addaan darbuudha. Guddina aadaa fi dhiibbawwan aadaa irratti qaqqaban irratti FM Finfinnee turtii addatti biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti daayireektara misooma sona aadaa afaanii fi hambaa obbo Takluu Buusaa waliin taasiseera. Aadaan calaqqee hawaasaa ta'e kun akka hin guddanne yookaan quucaru dhimmoota taasisan gurguddoo keessaa beekumsa dhabuu fi isa beekan hojiitti hiikuu dadhabuudha jechuun dubbatu. Waa'ee aadaa, waa'ee afaanii, waa'ee seenaa isaa beekuu dhiisuun
tokko akka rakkootti fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma yeroo ammaa uummanni Oromoo waa'ee aadaa isaa sirriitti akka nu hubatuuf waa'ee seenaa isaa sirriitti akka nu hubatuuf seenaa isaa sirrii ta'e akka nu hubatuuf hubannoo kennuun murteessaadha. Inni gara biraan hubachuu duwwaa otoo hin taane erga hubate immoo qabatamaadhaan sana hojiirra oolchuu itti fayyadamuutu irraa eegama jechuudha. Wantoota guddina aadaa duubatti harkisan keessaa barri ammayyummaa yookaan globalizeeshiniin kun gama tokkoon bu'aa qabaatus aadaan hawaasaa akka hin guddanne gochuu keessatti danqaa ta'uu malaatu himama. Rakkoo kana furuuf immoo karoorri isa wajjin walgitu ba'uun carraaqamuun murteessaa ta'uusaan akka biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti carraaqqiiwwan jiran irratti yaada obbo Takluurraa odeeffanne keessaa inni kun tokkodha. Ammayyummaan jiraachuun gaariidha garuu sana wajjin yoo wal makee yeroo muraasa booda tootaalii kan aadaa keenya balleessa waan ta'eef gama kanaan gama aadaatiin irratti hojjetama jechuudha. Gara biraan fakkeenyaaf yeroo ammaa namoonni baay'een ijoollonni baay'een teknooloojiidhaan fayyadamanii even waa'ima dubbisaallee yeroo isaan dagatantu jira jechuudha. Akkamittiinitu aadaa dubbisuu kan ammoo gama afaaniitiin jiru kan akkamittiin irratti hojjechuu dandeenya kan jedhus biiroonni baay'ee gama kanaan irratti hojjechaa jira jechuudha. Gama seenaatiinis akka ammayyummaan keessuma waa'ee seenaaf waa'ee afaanii caalaayyuu gama aadaa keenyaan dhiibbaa guddaa waan ga'uu fi isa kan akkamittiin sirreessina kan jedhu hojii gurguddoo mataa keenyaa qabaannee irratti hojjechaa jirra jechuudha. Rakkoolee kamuufuu fala kennuuf akkuma qixaan rakkinicha xiinxaluun barbaachisu aadaaf seenaa Oromoo irrattis bu'aan caalu akka dhufuuf qorannoowwan bal'aan gaggeeffamaa jiraachuu obbo Takluu Buusaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti daayirektarii sona aadaa afaanii fi hambaa ni dubbatu. Qorannoon adda addaa gaggeeffamaa jira jechuudha misooma aadaa irratti jechuudha. Aadaa yommuu jennu waan hedduutu achi keessa jira jechuudha. Gama aadaa keessa beekumsi xabboo uummataa achi keessa jira. Isa kanarratti hojiin bal'aan keessumaa caasaa keenyaanii caasaa godinaaf magaalaa akkasumas aanaa keessumaa instituutiin qorannoo Oromoo immoo qorannoo kanarratti gaggeessaa jira jechuudha. Aadaa kan akkamitti misoomsuu dandeenya kan jedhu qorannoo bal'aa ta'e kan gaggeessu instituutii qorannoof qo'annoo Oromoo ta'e qorannoo gaggabaabaa garuu ka'umsaaf kan ta'an godina magaalonni irratti gaggeessaa jiru jechuudha. Aadaan kan uummataati. Guddisuufis seektarri murtaa'e qofti carraaquun waan hin milkeessineef martuu bakka jirutti ga'ee isaa qixaan ba'uun akka irra jiraatus dhaamaniiru obbo Takluun. Akkuma biyyaatti illee waa'een aadaa uummata tokkoo kanuma uummata sanaa qofaa osoo hin taane akkamittiin uummanni sabi biraa immoo dhufee saba isa kana gargaaree wajjiniin misoomsuu danda'a kan jedhu poolisiin imaammata akkasiis almost qophaa'ee waan jiruuf naannoleen biraallee waa'ee irreechaa nu tumsuun nu wajjin kabajuudhaaf nu deeggaruudhaaf nu bira dhaabbatanii jiru. Garuu sektoraaleen keenya naannoo Oromiyaa irra warri jiran hundumtuu kan biiroo aadaa fi turizimii qofaa godhanii ilaaluu otoo hin taane sektorri hundumtuu qaamoleen hundumtuu jechuudha. Abbootiin gadaa, haadholiin siinqee isaaniin ilaallata, foolleewwan adda addaa ni ilaallata, biiroo aadaa fi turizimiin ilaallata abbummaadhaani. Garuu dargaggoonni dhaabbatii mootummaa miti mootummaan hundumtuu irratti milkaa'ina kanaatiif irratti hojjechuutu irraa eegama kan jedhu qaba.